ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم منيرا كنا بدرو؟ أنا قاعدة الحمد لله رب العالمين. جرتات جابتها؟ الحمد لله. بوليتيكو قالي نمن بايه كبجوف نمن بايه سجالات دوكيسا سدين كتيبة دوكيسا توكو. ماشي من على دسنا غير. من على متي غرام يدوبين جدي كابين جدني. كان إيه ما تجر. وانجرو واوي أرجع أمانو ده بيتني سيدا ولا سيجابة جلا. وأنا كمان. ما منيرا أتنما كباجة قبضو نما يعني وانت تلعب دينجرو نما فيابو تقبضو نما مال قالوا أنك سيكون سلا سراي كما تري أن تبوليتيكو تيمبيتا تكا وارين تاني ودين جنس وارين تاني ودين حاسوبني سوكيمو ولد كلاني كل لمان تاني ودين تناي نبينو قالوا يروني موانا كسيكنا أرجو دعاه أمانون دبيان وأنا كمي أرجتي وأنا كمي أجلسي. وانت نجاه واني قران دعاه nama tijabatu da atau malega oboletiko ditete bion singafani nyunu sigafachu nando gatite oboletiko sigafachu da fandir kami ha atama wan jawab nagafachu mali wan sakit sobduiti akasakasi je toleshi kasgabaiti nadagefat eshi munira imbeta namni kenya bakkini dibenjiru bakkini tifacayen jiru maal jechuudha akkasitti baangaalee wajjin footoo kaanii viidiyoo akkasitti utaalanii baangaaleetti marachuun isaa bakka shiishaan akka sana guutee jiru dhaqanii jechuun kun maal jedhama? Mana ani si sobaan jiru jechuun waan an calluma jedhee miti torbee ga'eera wanni kun natti himamu ragaan walitti qabataa ture yeroo ragaanni Photoshop ishi video le Photoshop ishi godhan ta'a video garuu mormamuu danda'u Mubarak stop asumatti video kana ergan mo video en argine yoo jiran jechuun videochi isatti baangalee wajjin dhaabattee daansii muuziqaa maannaalee moshdibo asaabeloo jedhu sanaa wajjin caffaraa jirtu بانغاليش ساماري فاتي قوم كورا ورا من فاس برسيسا جبتو ما شاء الله كوتو تاي جلبة سهرتي سا إنهم متى جار سكنا شيبا ما ليجي تشاكنا تاون كيسن ما تأرجمي يا جرا كينا ما إني مبارك مرات أعوذ بالله مرات مموجا سموسة تكامي إيهامنا أبدا تنغا فقوتي غرو كاسين جتون كونتولو تري لا ركون أبو مالي يونان جتة أني وانغاري تكتي وانغاري وجتو في وانغاري وجتو بربادة ماله كتي لما غاري تاتو بربادة ماله وان برباد دينا جتو سي أكاسين ولا ران ديبينو أما غابتي بلوكي وان درانا غوتي أبولي سما كوغا جتة جتو تي أنا كسر ران ديبيون كابوان غرا غالين سينجر أرجع هاساكو رجع فدو أني فيديو جتو سناس نايركي جولين برادالا بوسي جولي وراجي تي وليسيا غنانيا وندندا ittiin dubbachuus hin dandeessa jechuudha. Muniraadhum nama akkamiiti jettee duddubbee koo gaafachuun hin dandeessa. Feesbuuka isaan koppii godhee si erga jechuudha. Kanaafuu jennaan alhamdulillahi rabbil aalamiin an kabajaa maatiin koo kabajaan na guddisan na qimmiidanii na guddisan maatii koo yookiin asin beektu ta'a malee jimmaa mantiinaa keessaa jaad fadiloo innaan namni wallaaleen jiru naggaadee wayiitii kontorbaandii nagadaa jechuudha. ما dhimmi miti rakkoon maatii biran jiru maatiin keenya akka gaariitti hunduma keenya guddisanii nu gadhiisanii jennaaniyyi nu biyya namaa dhufne akka barbaanne taanee isaa kan keenya miti baangaalii wajjiniin akkas ta'uun maal jedhama? Mubaarak haasaa koo dhagayeefite dura. Tole. Gizee akkana jettu ragaa isaa fidii eenyummaa isaa abbaa akkana. Abshir ragaa qopheeffadheera waa hundayyuu si dhiyeessuu hin danda'a. Ragaa qopheeffadheera naa dhiyeessi. Akkamittan waan ragaa hin qabne tokko Munira waan ragaa hin qabne tokko qalluma edema faasi gaafadha eessaa fidde akkamitti fidde naan jechuu dandeessaa mati. Jalaa dhagee gurbaa nan beektu sin beeku jechuudha.
gaafa ati waan sana fiddee jette an dhugaa siifan qaxxaama jechuudha. An gaafa san maalin sitti maayyuu yoo ti du'anaaf yaani duuti siif tolaa of ajjeesinaan jette of hin ajjeesa. Yema cabashaa jechuudha. Garuu mugizi akkasitti maqaa koo balleessitu of kabajuun bareedaadha. Of kabaji. Maa Munira kabaja sii dhabeen beekaa ofiyyuu miti sii kabaja dhabeen beekaa takka. Ati utuu of kabaji akkasnaan hin jettu. Ati anaan na beektaa ofi. Maa Munira waan natti ergame wanni kun waan natti ergame obboleettii kooti jedheen si gaafachuu dhufe malee maa maalan siin jedhe ani. Na dhagee gurbaannan. Muniraa jechuun baangaalii waliin caffaruu miti Itoophiyaa harka hidhattee dubbistu maaliif takka. Itoophiyaa dhiira Itoophiyaa jechuudha. Feesbuukarraa iyyamaraan naan immoo dhugaatii itti fakkaatan malee. An nama hajjabate. An intala musliimaati. Eenyuun nase. Subhanallah. An ummata Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Intalli musliimaa jechuun harka dhiiraa fuutee dubbisuu miti ol jettee ija dhiiraa keessa laaluun hin eeyyamamu akka shari'aatiin. Feesbuukarraa isinii waliin gadi beemaraan naan dhugaatii itti fakkaatu. Mucaan akka keessanii yoo quraana baay'inaan qara'uu dhiisete. Alhamdulillah hamman qareetti immoo jechuudha. Eenyummaa koof hin eeggadha. Eenyummaa kootiin nan booda. Bililleen guyyaa saggii wayinaa argiteetti jechuudha. Dhiira tokko Muniraan dubbisteetti harka fuutee cabbaxxeetti yoo sin jette jechuudha. Ishi amma wanni kun burqaan isaa eessa jennu gaashee eessaa ba'e jennu laata? Ani mubaarakki jiba kana dhiisi. Iddoo waan kana fiddee hundasaa tokko tokkoon abbaa irraa fiddee waliin fidiinaa kaa'e jedhe. Dhugaa nama dhugaa dubbatu jedhe. Ishi Munira tasgabbaa'e garuu Munira tasgabbaa'e akkasii miti. An obboleettii kootii keessaa nan gorfadhaa. Irraan bara dhugaa jirus sobarra kaames irraan bara jedhee nufe malee akkatiin na ifattuudha yookiin itti mufattuudhaaf yoon dhufe jiraadhe yoon si mufachiise dhiifama naa godhi. An obboleettii kooti jedhee si gaafachuu dhufe malee. Amma waan sana fidduutti immoo wal biraa deebi'uun hin jiru beektamti kan. Abbaa sanaa walii nama walitti qabdee machaafenaa fidduutti wallahi wal biraa deebi'uun hin jiru. Isa kana murteessi jala muriitti. Yoo nama sii ergee hoo sumaan haasa'a. Amma saammaa naa erge. Garuu abbaa kan abbaa sitti ergees abbaa waan kana dubbatees eessa akka dhufes amma fidduutti immoo wallahi anaa miti ijoolleen jimmaa mataadhaan tokko tokkoon qoratamta mubaarak. Atas jimmaa anis jimma. Ishi Muna ani waan silaa namni biraa akka barbaade godhee itti taphatu ni tarii shooppii godhame ta'a yookiin wanti kun. Ana sergi siin jedhee rakkoo mubaarak. Asergi waan san Muniraan akkana gooteedha miti. Ammoo duraan jechuudha waggaa meeqa koyetiin keessa waggaa torba waliin. Ishi akkas taanaan egaa akkas of amannaan guyyaa sadi tun eegiiti guyyaa sadi ne eegi. Guyyaa sadi ngoo hadda. Ani ragaa hunda sii fidaafani sagalee keetii wajjin waan ati jettee wajjin afaan baangaaliyaa taasofte wajjin waan hunda ragaa wajjin guyyaa sadiidhaan kennitu. Guyyaa sadii miti hadda maaliif waan qophaa'an jiruuf ijaan argitee dhufte miti okkee waan akkasana argate. Ayyee. Guyyaa sadiin barbaada. Munira keenya elaamee amma elaa kunoo ragaasitti ergeeraan elaamee ragaani namumatu beektutu natti mee ishoo hiriyaa keetii namatti beektu namatti jaallattee akkati akka lubbuutti jaallattu nan beekaa kanaafuu dubbiin kun Pranki taate jirta gifti. Kanas ta'e sanas amma walumaa galatti intervii koo si wajjiniin xumureen jira. Sagalee kee fuudheen jira. Pranki taate jirta jaallattus jibbitus. Pranki godhamtee jirta ganamaan hin aarin hin mufatin. Mubaariki nama waan akkasii takka taleentinaalus miti. Nama takka ilmoo namaa abalu kun akkas jedhee saaxilus miti. Walumaa galatti jaallattee jibbite hadhi guyyaan 15 Jaanuwaarii 15 2021 siifis Pirankii jalqabaati anaafis yeroo jalqabaati jechuudha akkasitti Muniraa iisiisee jechuudha gurbaa maaloo naan jettee jira akkasitti dhukee sirraa kaasee jechuudha. Wallahi mubaaraka kana goote rabbi sin dhiisu. Akkasi gaa dubbiin ilaa akkasitti. Jamaati kootiitii wancin qama wallahi rabbi sin dhiisu. Akkasi gaa jala keenya warri viidiyoo kana daawwatan like gochuudhaan subscribe gochuudhaan YouTube keenya nu guddisaa namoota isin barbaadan akkuma kana xoqqomaa nuun geessan waan isin irraa nu gaafadhu irraa pirankii kanaan nu godhi jettan isinii dhiyeessuudhaaf qophiidha. Yoo barbaadan abbaa manaa keessan ergadha yoo barbaadan lakkoofsa haadha manaa keessan ergadha pirankii goonee akkasitti dhiyeessifnee
isinii dhiyeessina jechuudha. Muniraan tun kana caalaa wajjin ture balaa buusaa jechuudha. Wanni kun waan isii ilaallatu waan hin taaneef aartii mooshin taatee mucaan takka ija keessan ilaaltee hin beekne gurbaa hadhanaaf hedduu malee waliin dhageessee jira jechuudha. Galatoomaa ulfaadha. Ammas viidiyoo kan biraatiin walitti deebina.